baafli takkaa baaf kibba kan jirtan hundumti keessan nagaan mootummaa waaqayyooti ifaa ta'uu isiniin jecha egaa kaameraamaanii waan na bira hin jirreef kaameraa koo akka kanatti kun muka gidduu kaa'ee jiru fi mukoo dhaabbatee amma isin wajjin haasaa gaggeessuufan jira. Waan tokkotu na dhiiqama yeroo karaa kana deemee faayiruuf sagantaa deemuudhaaf guyyaan irraa na bira guyyaa jimaataadha sagantaa proogiraamii yookaan sagantaa fayyina tajaajiluu deemaa jira. Yeroo karaa kana deemu waan tokko yaadaa jira. Seera macaafa seera uumaatti boqonnaa tokko kaaseetan boqonnaa lama boqonnaa tokko yaadaan deema maalidha? Waaqayyo nama uumeedha. Nama uume kana jannata Eden keessa iddoo marga lalisaa qabu iddoo bishaan gaarii qabu kaa'ennaan bofti seetanni bofatti fayyadamee gara hewaan naqee hewaaniin waaqayyo maalitti jedhennaan muka kana kanatti nyaadhaa ija muka sakatti nyaadhaa isa akkasii immoo nyaatinaa kanatti. Waaqayyo nama gidduu ture sana waaqayyo ture sana keessatti yeroo ishee haasoftu argina. Seetanni goyoomsee waaniin akka muka sana nyaatu godhe nyaachuutti hin jiru. Yoo nyaatta namaaf gaarii adda baaftanii bartu akka waaqayyoo taatutti jennaan waan nyaattee abbaa manaa ishee Addaamiifis laatti. Achii booda waaqayyoo gaafa gara Addaam dhufe Addaam fuula waaqayyoo baheera qulqullummaa keessaa baheera jireenya waaqayyoon gammachiisu keessaa baheera akka ittiin jedhe sana booda iddoo waaqayyo sakaa'e jannata Eden keessa hin jiru Addaam innaa waaqayyo Addaam maaliif na dhukatte jennaan ishee ani si gargaarti jettee naa laatte waan ija guddaa akka laadhuuf natti himte naaf laatte na nyaatte amma waa tokko natti baatu eenyutu balleesse kan jedhu keessa kotti yaadatu. Seetanni akka hewaan hin goyoomse hewaan hin goyoomfamte Addaam hewaan sana goyoomse hewaan seexana na goyoomse eenyu abbaan balleessaa jarreen gara sana geessudha. Waan isin dhibu seexanaaf isin dhiifamne Addaamiif isin dhiifamne hewaaniin isin dhiifamne kutaa sana irratti sadan isaaniitti abaarsan kenname. Maalittiin jedhu qofa sanaani ati barabaraan lafarra lootaa biyyoo nyaataatti dubartittiidhaan immoo incinii sifatta in dhiphatta jedhe. Addaamiin immoo yeroo hundumaa dafqitee dhaqa fuula keenyaatti taa'e. Sadan isaaniiyyuu firdii fudhataniiru. Eenyurii abbaan balleessaa ammas gidduudhaa walitti jedhe. Sadan isaaniiyyuu balleessaa qabu. Seexanni erga kufe jalqabuma kufaadha balleessee kufe. Balleessee fuula waaqayyooti waan cubbuu hojjetetti kufe seexanni. Hewaan immoo itti diima jiru kana haasa'uu isheeyyuu balleessaan. Addaam immoo hewaan irraa jaanni isaa hewaan irraa waan fagaate miilli isaa hewaan irraa waan fagaate seexanni gaabsi gidduu isaanii jiru kana yookaan garaagarummaa fageenya gidduu isaanii jiru kana dalagee hewaanii sosoban namoonni baay'een akkana godhu warri andargaggeessaa waaqee magaalatti warri fuudhii baay'ee keessa baatu warri fuuta waan tokko isinitti himu warri heerumsa waan tokko isinitti himu isiniif abbaa manaa keessan gidduu garaagarummaa fageenya yoo jiraate lakkoofsa keenya kaasii jalqaba sirriitti kaameraan keessa killee jiraatee muuziin guddoodha. Addaan fageenyi isinii fi maatii keessan kaameraan keessan gidduu jiru gaa'ela keessan baay'ee rakkisaa. Sababni isaa gaafa gaa'ela keessan keessatti xiyyeeffannoo kennuufi baattanii garaagarummaa addaan fageenyi isinii haadha manaa keessan gidduu garaagarummaa kan fageenya qabudha. Seexanni yaada garaa nama tokko argatti. Asitti eenyuun argatte garaa hewaanii sossobsiisudha. Hewaanii sossobsee erga gowwoomsitee booda haala hewaan keessaan goruudhaan Addaam dogoggora keessa kuffise. Hewaan dogoggortee erga kuffise Addaam fuutee kuffe qofaaf. Egaa seexanis murtoo fudhate Addaamis murtoo fudhate hewaanis murtoo fudhate. Sadanuu balleessan sadanuu cubbuutti kufanii jechuudha. Amma kana waan tokko kootaa hundaa jedhama. Waldaa keessa biiroo mootummaa keessa iddoo garaa garaa namni ani balleesseera jedhu abaluuf balleesse isa kana balleesse kana yaadaan deemama yeroo deematu. Inni abbaan balleessaa dhufee hundumti keenya qofaa ilaalu qixa itti dogongorri qixa itti balleessine qofaa ilaalu. Yoo of ilaalle deebinee
fayyinatti dhufu. Kanaaf of ilaala. Yaada kookaa gidduutti kaameraan dheeraa bu'ettis ni deebi'u. Jireenyi biyya lafaa qabu waa baay'ee waan qabduuf waa baay'ee biyya lafaa mo'achuudha. Yoo abbaa mana biyya biraa dhaqa yoo mana biyya biraa dhaqa gaa'ela isaanii gidduu garaagarummaatu jira. Garaagarummaan fageenya isaa amaanillee haa ta'uuti garaagarummaa yaadaa jiraannaan seexanni gidduu galti. Gaa'elli namoota baay'ee kan diigamu jireenyi namoota baay'ee eebba kan dhabuuf walamanteen kan dhibuuf maalidha? Yaadni abbaa manaa manaatti fagaatee kanaan mana abbaa manaatti fagaatee seexanni bakka gidduu isaanii jirti. Abbaa manaa haasaa walitti fagaatee haadha maatii qofaatti haasaa walitti. Kanaaf gaa'ela keessatti gaaffii gashina waldaa keessatti gaaffii yookaan garaagarummaa wal fageenya addaa wal fageenya hin gashina walitti siqaa mari'adha. Yaadaan tokko ta'a. Tajaajiltoonni tokko ta'a. Warri biyya gaggeessan tokko ta'a. Waldaan tokko ta'a. Abbaa manaa fi manaa tokko ta'a. Maatiin tokko ta'a. Seexanni gidduu keessanii galiinis ni jedha. Kanaaf egaa balleessaa ofii keenyaa baatee taphatoora fuudhee ilaalle duubatti keenya gooftaa tasaa kennan nuti jechuu jaalladha. Obboleessa keessan sodaataadha. Yuutuubii gosaa sabiskiraayib godhaa. Rabbi isin haa eebbisu. Isin jaallata baay'ee. Sheer gochuudhaan koomentii gochuudhaan natti na dhaabadhaa. Baay'een isin jaalladha. Sooressa badhaasaa ilma Oromticha warra leeqaa na qabdi. Nagaan naa jiraadhaa. Isin jaalladhaa.